Hayyee harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoonni ofii hordoftoonni abdiitti chaanalii abdiitii. Egaan guyyaa har'aa akkuma beekamu yeroo baay'ee viidiyoon nuti asirratti gadhiisnu viidiyoowwan barsiisoo waan ta'aniif yoo subscribe goone subscribe gochuun gara sila viidiyoowwan guutuu viidiyoo keenyatti deemna. Kanaaf subscribe, share, comment gochuu hin dagatinaa. Asirratti viidiyoowwan keessattuu Photoshop editing akkasumas immoo koorsiiwwan YouTube'dhaan wal qabatan ni jiru waan ta'eef haga dhumaatti hordofuudhaan koomentii irratti immoo waan isin dhaga'ame na barreessaa hin jedha. Kanaaf guyyaa har'aa nuyi kun yeroo viidiyoo upload goonu rakkoowwan yookaan immoo dogoggoroonni nuti uumnu maal fa'aadha kan jedhu sana ilaalla. Kanaaf jalqaba irratti Chrome seennee YouTube channel keessatti YouTube studio seenna. Achiin mallattoo share arrow iddoo kana jirtu kana yookaan immoo upload video kan jettu kana click goona. Itti aansee iddoo kanatti drag and drop video file to upload kan jedhu select file kan jedhu kana click goona. Sanaan directionii gara bakka viidiyoon keenya jiru yookaan location viidiyoon keenya irra jiru sanaan nutti agarsiisa waan ta'eef select video jenna. Itti aansee akkuma argaa jirru kana directumaan kallattumaan karaa viidiyoon keenya bakka jiru sanaan fuudha. Kanaaf egaan akka waliigalaatti steepiiwwan gubbaa irratti mul'atan kana inni tokko detailii waa'ee viidiyoo keenyaati. Inni itti aanu viidiyoo elementiidha. Kan itti aanu check iddoo jedhu kana jechuudha. Dhuma irratti viidiyoo keenya publish gochuutu hafa. Kanaaf iddoo detailii kana keessatti waa 3-4 tokkotu jira. Inni tokko title required jedha jechuudha. Iddoo kanatti title viidiyoon keenya sun maal akka ta'e maal ibsuudhaaf akka deemu san gabaabsitanii information isa baay'isuudhaan osoo hin taane waanuma xiqqaa barreessuudhaan ibsama. Kana hojjennu viidiyoon sun maal rakkoo akkamii furuudhaaf yookaan immoo maal nama barsiisuudhaaf kan jedhu sana gabaabsitanii iddoo kana barreessitu jechuudha. Inni itti aanu iddoo descriptionii kanatti bal'inaan waa'ee viidiyoo sana yookaan viidiyoon suni maal of keessatti qabata, kontentiin isaa maal fakkaata kan jedhu san guutummaatti iddoo kanatti barreessina jechuudha. Kanaaf inni itti aanu thumbnailidha jechuudha. Thumbnailiin keenya viidiyoo keenyaaf waan murteessaa fi waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Thumbnail hojjennu viidiyoo keenya irratti gabaabummaan iskiriinii irratti yookaan immoo YouTube iskiriinii irratti kan mul'atu ergaa viidiyoon suni qabu san bal'inaan nama akka attract godhee namni viidiyoo sana ilaalu godhu waan ta'eef thumbnailiin keenya baay'ee salphaa ta'uu barbaachisa jechuudha. Yoon jedhu kan ija namaa kana harkisuu danda'u ergaa xiqqaa kan ofirraa qabu namni akka waan san banee ilaaluu danda'u kan harkisu gochuu danda'u qabna jechuudha. Waan sanii kalarii illee filachuu danda'u qabna. Inni itti aanu iddoo playlist jechuudha. Playlist keessatti playlist channel keenya irratti nutu create godhata. Playlist amma fakkeenyaaf education tech kan jedhu kanan filadhe jechuudha. Viidiyoo waa'ee barnootaa kanan gadhiisoo ta'e waa'ee vloogii yoo ta'es akkasuma yookaan immoo YouTube course kan jedhu illee hin jira. Akkasumatti taayippii sanaan gadhiisna. Inni itti aanu channeliin keenya yookaan viidiyoon keenya daa'immaniif yookaan immoo no it is not made for kids kan jedhu kana select goona jechuudha. Next jennee akkuma arginu viidiyoo elementii keessa kan jiru add subtitle akkasumas add screen add card kan jedhu jira. Mee nuun add screen end screen kan jedhu kun promote your video at the end of the video kan jedhu kana add jennaan jechuudha. Viidiyoowwan keenya darban dhuma viidiyoo kana irratti akka isaan mul'atan gochuu keessatti add screen fayyadamna jechuudha. Asirratti akkuma argitan viidiyoo lamaa fi subscribe tokko viidiyoo tokkoo fi subscribe yookaan immoo loogoo keenya tokko kan fayyadamtu jira. Kan barbaanne fayyadamne nooma asitti fakkeenyaaf subscriber abdii tech kan jedhuu fi viidiyoo lama kan qabu kanadha kan select ta'eetiin jiru jechuudha. Kanaaf adeemsa kanaan end screen irratti viidiyoowwan darban sana akka namni duuba deebi'ee ilaalu gochuudhaaf select goonaa jechuudha. Inni itti aanu ammallee egaa nama viidiyoo elementii keessatti wantoota hafan kanallee gochuu hin dandeenya yookaaniif garuu next jenneeti direct iddoo check jedhu kanatti darba jechuudha.
iddoo check jedhu kana keessatti YouTube'n ofii masaa copyrightii viidiyoon keenya sun copyrightii yookaan immoo viidiyoo namoota biraa yookaan immoo copy bakka godhamee edit godhamee wayii hin qabu waan jedhu sana iddoo kanatti gamaggama jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti wanni inni nu fayyadu yoo copyrightii of keessaa qabate viidiyoo keenya publish hin jedhin iddoo kanarratti hojjeta jedhee akka nuti edit goonu godha jechuudha. Kanaaf inni itti aanu visibility dha jechuudha. Visibility keessatti viidiyoon keenya karaa sadiin visible ta'a. Tokko private dha yoo ofii keenya qofaaf laaluu barbaanne yookaan immoo namni nuti barbaanne qofa select gochuuf ta'edha. Unlisted keessatti immoo namoota linkiin ergameef qofti akka laalan gochuu barbaanne. Public kan jedhu kana everyone can watch your video jedha jechuudha iddoo public jedhu kana keessatti. Kanaaf wantoonni kun fakkeenya public goone set as premier instant premier goone viidiyoon keenya kun akka live'itti ta'aa jechuudha yookaan immoo premier ta'etu upload ta'a. Garuu viidiyoon sun laalamuu hin danda'amu. Sa'aatiin barbaadame sun schedulein isaa hoogee qofa mul'ata jechuudha. Akkasumas schedulein yookaan immoo schedule viidiyoo gochuudhaaf yookaan viidiyoo public ta'e kana sa'aatii fakkeenyaaf viidiyoo guyyaa har'aa upload goonu kana guyyaa lama booda gadhiisna hoo ta'e yookaan immoo sa'aatii itti viidiyoon YouTube irratti ilaalamuudha namoonni baay'een YouTube irratti argaman sana irratti gadhiisuu barbaanne schedule fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf Google irra gallee at what time the uploading video on YouTube is good jennee otoo gaafanne information isaa yookaan immoo sa'aatii namoonni baay'een YouTube irratti argaman nuuf ibsa jechuudha. Overall, it is the best to post your video contents in the afternoon, preferably after 3 PM jedha jechuudha. Kana jechuun sa'aatii akka local time keenyaatti sa'aatii 3 jechuun sa'aatii 9 booda haga sa'aatii 12 akkasumas immoo sa'aatii 12 haga halkan keessaa yookaan immoo galgala keessa sa'aatii 3tti post yoo goone namoonni baay'een YouTube irratti viidiyoo keenya arguu hin danda'an kan jedhu sana qaba jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf guyyaan har'aa May 2 dha hoo ta'e May 3 irratti sa'aatii akkanatti gadhiisi yookaan immoo sa'aatii kanatti post godhi jedhee asiyoon sa'aatii keenya akkaataa amma argaa jirru kanatti select goona jechuudha. Sa'aatii barbaanne san fakkeenyaaf sa'aatii 6:45 jechuun 12:45 sa'aatii kanatti gaafa May 3 kana viidiyoo keenya upload local time dha jechuudha. Sa'aatii kanarratti viidiyoon ofuma isaa viidiyoo nuti publish goone kana public godhee akka silaadama kan birayyuu ga'u sana godha jechuudha. Kanaaf iddoo visibility jedhu kana keessatti do kids appear in this video kan jedhu kana irra deebi'aatii ilaalaa jedhee ammas deebi'ee nu gaafata. Sana hoo hin jiraanne publish jennaan jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya upload ta'aa jira. Akkuma viidiyoon keenya iddoo gara gadiitti uploading 1% kan jedhu mul'ataa jiru kun hin jira. Gara oliitti your video will be set to public on May 3, 2024 6:45 kan jedhu san nutti agarsiisa jechuudha. Nutu schedule godhe waan ta'eef. Kanaaf uploading iddoon jedhu kun percentiin kun hodhume viidiyoon keenya kallattumaan qophaa'aa ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon guyyaa har'aatii qabanne steppiiwwan kana hoo sirreessine viidiyoo upload innaa goonu rakkoon akkasii kun akka hin mudanne godha waan ta'eef haga dhumaatti viidiyoo keenya waan sila daawwatan galatoomaa fi turtii gaarii.